taane hin taane hin taane barsi malee hin taane hin taane. Barsi malee hin taane hin taane hin taane akka hin taane hin taane hin taane barsi malee hin taane hin taane. Nan gaafati maaloo inuu baddu beekee akkasi jaadadhu qofa nan beekaa keekee hin taane hin taane barsi malee hin taane. Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Abbabee Kafanii fi artist Hacaaluu Hundeessaa wallee haaraa baasaniiru. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa kan baay'ee namatti toluu fi akkasumas illee kan hedduu nama hawwatu illee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kan sinirraa eegamu chaanaalii keenya kana sabskiraayib qaasuun akkasumas illee laayik sheer gochuun akkasumas illee sooshaal miidiyaa qabda hundisaa feesbuuk teelegiraam akkasumas illee yuutuubii irratti illee akka sheer gottan sin gaafanna. Yoo sheer gootan artistiin keenya kun sirba isaa kanatti biyuu fi walleensaa dhageetti guddaa akka inni argatu illee kan gargaarudha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanneetti isin haa dabarsu. Akkuma hundi keessan beektan egaa artistii Abbabee Kafanii fi artistii Hacaaluu Hundeessaa kanaan dura wallee tokko wal duukaa hojjetanii turan jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa wallichas hundi keessan iyyuu dhageessaniitu jechuudha. Hundi keessanii karaa sooshaal miidiyaa gaafa wallee artistii Abbabee Kafanii interviyuu Seefuu on EBS irratti dhiyaate wallee kanallee dhaggeeffachiisee ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa achirratti hundi keessan iyyuu dhageessaniitu jechuudha. Egaan egaa amma immoo wallee sanaa artistiin Abbabee Kafanii wallee haaraatti qabatee dhufee jira jechuudha. Wallee kilippii guutuutti jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistii Abbabee Kafanii fi artistii Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo keessatti akkuma jaallatamummaa hedduu qabanillee artistiin Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo keessatti jaallatamummaa fi beekamtii guddaa amma akkasumas illee goota kan jedhamedha jechuudha. Artistiin keenya kun lubbuun isaa hamaaru malee. Egaan daawwattoota keenya sirbisaa nan gaafati maaloo kan jedhullee dhageessanii jechuudha sooshaal miidiyaa irratti. Egaan egaa sirbisaa kun dhiyeenya kanatti kun gadhiifamuuf jechaa jira jechuudha. Har'a yookaan bor gadhiifamuuf deema jechuudha sirbi kun. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu dhaqaatii chaanaalii Abbabee Kafanii sabskiraayib godha chaanaalii mataa isaa irratti qabatee waan dhufuuf jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hundi keessanuu artistii keenya kana bukkee dhaabadhaan siniin jedha. Akkasumas illee yuutuub chaanaalii isaa kanallee sabskiraayib gochuudhaani akkasumas gaafa viidiyoon isaa kun dhufullee hundumti keessanuu artistii keenya kana bukkee akka dhaabatan siniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanne kana hundumaa kan dhageessan ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo kan biraan qabadhe osoo isiniin dhufin dura hundumti keessanuu warri chaanaalii keenya kanaaf haaraan ta'in jirtan sabskiraayib gochuun haaraa ta'a. Odeeffannoo haaraa warroota akkasii yoo barbaadan immoo chaanaalii keenya kana sabskiraayib cuqqaasuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa.